nehna yalanta chilimna yalanta chilimna anta malet lani zaman sikafa iwasi kabdanyi smiti nauka smatlin yandan mami samal smiti nauka smatlin yandan mami samal anta malet Waaqayyo gaafa sagalee ergu akka gochuu danda'u waan beekuuf dubbata. Du'aan kuniin kaa gaafa jedhu akka du'aa kaasu waan beekuuf. Balballi kee hin banama gaafa jedhu akka balbala banu waan beekuuf. Lafa onaa kee misoomsa gaafa jedhu misoomsuu waan danda'uuf. Amma gaa Waaqayyo Iyyaasuudhaan akka jedhe lafa faanni miila keessanii irra jedhu hundumaa isiniif hin kennu. Namni jiraachuu fi Waaqayyo nama wajjin jiraachuun garaagarummaa qaba. Bara keessatti gaafa Waaqayyo si wajjin hin ta'u maaltu ta'a jedhe cuunfeen wanti tokko isinitti ta'uu barbaada. Waaqayyo Museen akka jedhe ofirratti laata Iyyaasuun akka jedhe du'aan magaaladatti lafa faanni miila keessanii irra jedhu isiniif hin kennu. Daarii keessan kan nan bal'isa garba baasatti argisiisa asii kaasee amma kallattii kanaan hin bal'ataa deemteen fixxuu nyaatteen fixxuu hin bal'ataa jedhe Waaqayyo. Biyya bal'aa dirree bal'aatti argisiise Waaqayyo. Kana hundumaa ammoo jedhee Waaqayyo ejjennaa faana miila kee wajjin ta'a. Gadi siqee barata akka jedhe bara ati jiraattu hundumaatti jedhee Waaqayyo. Namni tokkollee dura kee dhaabbachuu hin danda'u. Hundumaatti jedhee Waaqayyo. Namni fuula kee dhaabbachuu hin danda'u. Bara ati jiraattu hundumaatti maal gochuu hin danda'u namni tokkollee dura kee dhaabbachuu maaliif jedhe. Amma ijoo guddaan ni garagara. Bara ati jiraattu hundumaatti namni dura kee dhaabbachuu hin danda'u. Maaliif? Musee wajjin akkuma ture si wajjinis nan ta'a. Ijoo guddaan sagalee sana dubbii guddaan sagalee sana akkuma Musee wajjin ture si wajjinis nan ta'a. Waaqayyo nama wajjin taanaan waan hin danda'amne hin jiru. Balli hin baramne hin jiru. Dhukkubni irraan fayyamne hin jiru. Abaarsi hin cabne hin jiru. Guddinni hin guddatamne hin jiru. Harka mirgaa firaatti Waaqayyo na wajjin taa'edha. Waaqayyo wajjin ta'u malee xinnoo kee guddaa ta'uu oolu. Waan kee banamuu oolu. Afiin kee deebii mana hin oolu. Ol fuula harka kee mirgaa ergaan si gabaadha Waaqayyo irraa kaasee si faana haa ta'u. Musee wajjin ta'e si wajjin ta'a. Waaqayyo si wajjin ta'a jedhati maa. Waaqayyo si wajjin ta'a. Dabalaatti maa. Waaqayyo si wajjin ta'a. Waaqayyo si wajjin ta'a. Kannisi darbadhu jedhatu Waaqayyo na wajjin ta'a dubbadha. Waaqayyo wajjin taanaan hiyyeessi baay'een lafaa kee nama guddaa ta'eera. Inni arraba hin qabne arrabatee dubbatee fi nama guddaa ta'eera. Waaqayyo wajjin taanaan gajjallaa dhufee gararraa taa'eera. Waaqayyo wajjin taanaan gatamaa baay'een manadhaa keessa barbaadameera. Yoosef wajjin eenyu ture ee'uun dubbateef ee'uun falmeef abukaattoo maaltu qaxarameef Waaqayyo jira. Xalaan itti ba'ee manadhaa keessa barbaadame si wajjin haa ta'u malee lafa si barbaachisutti hin barbaadamta. Merfira keessa mirgaa Waaqayyo na wajjin taa'eera. Arrabi kee irraa kaasee naman qabu, firaan qabu, maallaqaan qabu, biyya koo jiru, obboleessaan qabu, biyya naman qabu, fira maali sultaanii qabu hin ta'in inni Waaqaaf lafa kana uume kun Alfaa Omeegaa kan ta'e kun Elshaadaatee bara baraan kan jiraatu kun eessa dadhabaa kee jabaa caalaa hiyyeessa kee sooressa caalaa gowwaa kee gamna caalaa hin dhagaamaa jira tanaa gaggeessuun Waaqayyo na wajjin taa'i. Waaqayyo si wajjin ta'a. Jireenyaatti kareessa jiraatteef jireenyaatti immoo amantiin sagalee kana fudhattee har'aa kaasee Waaqayyo na wajjin ta'eera. Nagada koo wajjin Waaqayyo ta'eera. Hojii koo wajjin Waaqayyo ta'eera. Tajaajila koo wajjin Waaqayyo ta'eera. Daldala koo wajjin Waaqayyo ta'eera. Nama baakata kaafamayya. Namni isaa keessa mirgaan fuudha. Waan tokko baay'ee gammachiisaadha.
namni baay'een guyyaa har'aa kana kaasee akka Waaqayyo isa wajjin jiru gargaaramee arga. Namni baay'een lafa kanarraa har'a gadi ba'ee akka Waaqayyo isa wajjin jiru misraachoo haaraa dhaga'ee gammachuu haaraa dhaga'ee oduu milkaa'inaa dhaga'ee akka Waaqayyo isa wajjin jiru akka nama isa bukkee jirutti argaa. Sifaana naamatarraa kaasee Waaqayyo isa wajjin jira isa wajjin jiru waan tokko akka isirratti ni barbaachisa. Waaqayyo yoo mun wajjin jira nun garuu akka Waaqayyo nu wajjin jiru hin beeku. Kutaa oksijiinii gaafa fudhatanii qilleensi kana birrii guddaan bitatu miti qilleensi kana bitatu. Waaqayyo birriitu biyyarraa badee lola biyyatti kee kisaaraa keessa galte biyyi qilleensi kana gurguree birriitti gaddarratu jedhe. Qilleensi qabbanaa kan tun nurraa dhaabe bitadhaa jedhe danda'u. Galii biyyaatu gadi bu'ee wanti gurguramu jiru akkuma hospitaala irratti qilleensa bitattu hundi wal faana bitadhaa utuu Waaqayyo jedhe. Namni qilleensa malee jiraachuu danda'u jira? Namni buddeen malee guyyaa addeen tokko jiraachuu danda'a? Qilleensa malee guyyaa addeen tokko jiraata? Amma gaatii nagaan baanii akka nagaan galu qilleensa gaarii kana akka nu fudhannu maaltu wajjin jiraachuu mirkaneessu kun? Waaqayyo wajjin jiraachuu mirkaneessa. Mee taa'itiidhaan bajaajina ittiin deemtu diina keeti, makiinaan ittiin deemtu diina keeti, mootora ittiin deemtu diina keeti. Eegutu hojjete isa? Namatu hojjete miti? Yeroo hundumaa nagaan baatee akkatti galtu. Otuu balaan jiru balaa malee akkatti jiraatu. Otuu duuti jiru du'a malee akkatti jiraatu. Dhiigni namaa otuu dhangala'u hanqeema mataa dhukkubbii otuu hin qabaatin. Dhalooti baay'een otuu dhumuu ati boqoma kee ol qabattee otuu gammadaa akkatti deemtu. Eegutu godhe kana? Waaqayyo si wajjin jiraachuu isaa jiraachuu keetiin mirkanaa. Waaqayyo si wajjin jiraachuu kana ittiin mirkaneeffattu gaafa hojiin keessii milkaa'u miti. Gaafa dorgomtee milkooftu miti. Gaafa namni hundumtu si jaallate miti. Gaafa namni hundumtu harka walitti si rukute miti. Gaafa namni hundumtu si jaje miti. Waaqayyo si wajjin jiraachuu kana itti mirkaneeffattu jiraachuu numa keetiin. Ameen jala bareechaati. In jiraattu kan Waaqayyo si wajjin jiru ta'e. Dargaggoon galatu ani waan Waaqayyo na wajjin jiru kan jiraadheedha. Ani waan Waaqayyo na wajjin jiru kan jiraadheedha. Dabalaadha. Ani waan Waaqayyo na wajjin jiru kan jiraadheedha. Namni baay'een galatasaa, namni baay'een ulfinasaa, namni baay'een jajuusaa, namni baay'een eebbisuusaa isa durii caalaa kan inni ittiin itti caalchisu gaafa milkaa'u, gaafa fudhatama argatu, gaafa jaalala namaa qabaatu, gaafa namni hundumtuu waa'ee isaa dubbatu. Inni guddaan kan sii galuu qabu gaafa gadi buutus si faana jira, gaafa jibbamtus si faana jira, gaafa beeloftus si faana jira, gaafa ofirruu orma sitti ta'us si faana jira, gaafa gatamtus si faana jira. Si wajjin jiraachuun Waaqayyo akkuma warqiinu abiddaan qoramee warqummaa isaa beekama jedhu. Si qoree si leenjisee si wajjin jiraachuu isaa beeksa malee takkaa Waaqayyo nama gatee nama dhiisee